Kabajamtootaa fi hordoftoota koo egaa fayyoon guyyaa kaleessaa maal akka isheen jettee egaa walumaan dhageenyee jirra jechuudha. Egaa namoonni baay'een keessanii akkamittiin namicha dubartii gandaa faana waa meeqa ta'eetii dhufee ofitti galchite kan jettan koomentiidhaan baay'ee tokkotti lolaatii turtanii. Egaa ishiinis koomentii sanarra dhaabbattee deebii isinii deebisteetii turte jechuudha. Deebiin ishiin isinii deebiste kuni dhugaadha moo soba? Quubsadha moo quubsaa miti? Kan jedhuu fi egaa irratti walii galla jechuudha. Kuni waan nama mufachiisus miti waan immoo nama reemmoo gammachiisus miti jechuudha. Yoo jettani isheedhaaf haala gaarii haala gammachuu ta'uu danda'a. Isiniif immoo iyyuu gaafa sammuu keessan keessatti yaaddanitti gaafa bakka nama sanaa buutanii ilaaltanii isinitti fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdu nagaan qaba galata Rabbii bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniifuu iyyuu. Egaa viidiyoo fayyoo yookiin viidiyoo haadha kakuu guyyaa kaleessaa dhaggeeffadheen ture garuu yeroo hin arganne jechuudha irraa hojjechuudhaaf. Egaa isiin sun akkuma baddeetti hafteetti asii haa balleessu asiyyuu isiin deebisiin jechaatee jirtu. Lakki otoo as deebitee waan tokko nuun jette gaariidha beektani. Suusii natti taatee iyyuu ishee. በእውነት በዛው መጥፋታ ግን ምንም ደስ አላለኝም። ለምን የሆነ በቃ ሼምም ይዛት ይሆናል አይታወቅም jechuudha. Sheeminis ishii qabuu danda'a. Gaafa inni dhaqee raawwate achitti ishee bakka fayyoodhaan akkas jedhuuni sheemin ishee qabuu danda'a jechuudhaan beekamu. Egaa maal isiniin jechuun barbaade isinitti fakkaate fayyoon abbaa warraa ishii yookiin immoo abbaa ijoollee ishii deebistee mana isiitti galfachuunis yookiin immoo harka isiitti galfachuunis gadhee miti. Yookiin immoo hin balleessite jechuu miti jechuudha. Namoonni jireenya keessa galtanii hin argini isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Garuu namoonni immoo jireenya keessa galtanii jirtan keessattuu namoonni ilmoo qabdan jechuudha hin beektani waan kana ilmoon akkam akka nama gootu isinitti nima yeroo baay'ee waa'ee ilmoo kanarratti niin dubbadha. Sababni isaa maa inni ምክንያቱም እኔም እዛ ውስጥ ስላለሁት ነው። isa keessa waanan jiruufan jechuudha waan sana keessa waanan jiruufani sababni isaa maali namni ilmoo qabu sareedha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Ilmoon saree nama gooti ilmoon lafa dhaabachuu hin qabne si dhaabdi jechuudha beekta. Abbaa koo fidiyoo siin jette ammuma kana dachii kana sitti garagalchuu dandeessi jechuudha. Bakka waan tokko lamin bakka yoona nagar waanuma xiqqoo tokkoof yoo ati waan sana guutuu fi baatte abbaan koodoo na bira jiraate kana naaf godha. Abbaan koodoo akkana ta'e akkana bakka idimee kee muluu qimsii kee gidisi ajjeesaa hafani jechuudha. Innaa kanaaf iyyuu garaa itti murtuun qabdu jechuudha. Andaandee inni gin bakka garmalnyaan namni tokko jechuudha. Innaa garaa isaa jabaatetuma abbaa fi haati walirraa fagaatanii ilmoo isaaniiti walirraa fageessanii gaafa jiraatan akkamitti akka isaan jiraatan bakka gaafidhuma guddaa natti ta'a geetan unateen ummilaachu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Gaafii guddaa natti ta'a jechuudha. Lamin bakka argeetiniin tureyanii ምክንያቱም ግን ani waan ani duraan bira hin turiniif daa'imti kuni mi'aa koo qabaachuu dhiisuu danda'u. Mi'aa abbaa isaanii irra qabu natti fakkaata gaafa ni ilaaleetii jedhu. Yeroo xiqqoodhaaf yeroo itti abbaan manaa koo walitti mufannee na biraa bayeetii deeme sanatti ijoolleen koo akkam akka na goote anatu beeka jechuudha. ምክንያቱም sababa kana ta'eefu namaaf nan beeka. Nama ilmoo qabu gaafa xiqqoo jeequmsi wayii jidduu isaaniitti uumamte kanuma koo sanatu natti yaadatama jechuudha. Dhugaa waaqayyoo isumatu natti yaadatama. Innaa bakka namni kamiyyuu jechuudha dhiirri hin balleessa. Oduma balleessu immoo isheen shamaraa maal gooti bira darbitiif maaliidhaaf kan akkana isiin gootu wallaaltee miti jechuudha waan sana. Ofirraa garaa jabaachuu wallaalteeti miti. Dubartiin si'a takka garaa jabaattee taanaan garaan isii hiikkatu iyyuu hin danda'u. Isuma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu kan garaa isii rarraasu maa inni ilmoodha. Ilmoo sanatu garaa isii rarraasa jechuudha. So kanaaf iyyuu haati kakuu abbaa kakuu naannessitee deeffachuun isii badaa natti hin fakkaatu. Garuu
iccitiin dugda duuba jirtu maalidha kan jedhamtu haxxarra'amuu qabdi jechuudha. Gingilfamuu qabdi, miiccamuu qabdi malee akkanumatti har'a innam akkana jedheeni jira bakka waan akkasiiti yaada ishee gargaaree urfarratti mana isatti yaada kireesseef gargaarsaaf jedhee እና gargaaruudhaaf jedhee manas kireessee fi bakka waanuma biraa dhimmuma biraatiif ishiin waan akkas jettee waan ta'eef maal ta'eef isa jedhameef nama amanis hin amaninis jechuudha. Nama kamiyyuu nama garaa kooti jettee amantee itti siqtu takkallee hin qabdu jechuudha. Nama kamiyyuu isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e lamin bakka namni gaararraadha. Namni gaararraadha jechuudha. Namni kamiyyuu kuni nama garaa kootiti waanuma tokko narratti gochuu hin danda'u. Namni kuni harka isaa irratti kufee tanan jira. Innis harka koo irratti kufee jira jettee odoo ati amanattee abdattee jirtu namni sun dugda kee duuba garagalee raawwate sirratti sagaagalummaa raawwatu argita jechuudha. Sii galte kanaafiyyuu namni kamiyyuu biyya lafaa kanarratti jechuudha. Namni kamiyyuu namni amanamu hin jiru. Keessattuu ani bara kana maal akka ta'e hin beeku bakka sagaagalummaa kanatti jechuudha. Kan hammaate wanti hundinuu sagaagalummaa kanatti hammaate sagalee tokko sirriitti dhageessisa jechuudha. Namtichi kuni tajaajilaadha jechuudha. Bara kana immoo kan itti hammaate maalinni tajaajiltoota irratti hammaate siruma isaayyuu jechuudha baase nama waaqayyo warra jedhaman kanatti hammaate jechuudha. Tajaajilaadha maaloo godhe bareeda sarratanyaa faana jechuudha. Isayyuu inni waldaa keessatti argitanii jirtu. Isayyuu dhufee maal ta'a miidiyaa irratti dhugaadhuma ba'a jechuudha. Namni kun dhugaadhuma waan akkana anumatti raawwate. Jedhee isayyuu haadha manaa isaa bira taa'ee raawwate jechuudha. Bakka barri kun bara akkamii keessa akka jirru hin beeknu jechuudha. Barri kun bara akkamii akka ta'e bara akkamii keessa akka jirru yeefin bakka ani hin beekan jireenyuma keenya fuuyyuu baay'ee sodaachisaa kan ta'eetii jira jechuudha. Soo kanaafiyyuu guyyaa meeqa agamme akka jiraannu hin beeknu jechuudha. Har'a deemnee boru deemnee hin beeknu biyya lafaa kanarra. Soo kanaafiyyuu baay'ee ulfaataa mee sagalee kana dhaggeeffadhaati. Turtiin keessan isa wajjin haa ta'u walitti deebina. Diinaawwan ifa manaa godhi biqila. Mucattiin maal akka taate mucattiitti tun bu'in dabartanidha. Iddoon ijoo keenyaa kanadha. Asinii galee ajamaa. Sammuun bada kaammas dubbiitu bada dhiisii onaan jettanii maalan godha. Lakkii dhiisaa nama miidhama. Wanni barbaade habadu rakkoon wanti barbaade fanaddee habadu ani iddoo mucattii maalidha maal keetii karaa kamii mucattii hojii walitti dhuftan. Namni kun tokko jirtan. Acaaluun na dhaggeeffachaan turreedha. Al tokko inni dhaggeeffadha. Dhaggeeffachaan turre lakkaati. Caannee godhifama. Namni kumni tokko asirra jirtan dhugaa barbaaddu moo dhugaa sobaan kabadamee dhiifama jedhamee yaadamu. Dhugaa barbaaddu warri nu taasisabdu. Ilaana dubbatu dhugaa na bahu acee maal taatan isin dhugaadhaaf dubbatu silamaan jecha amma achin naqa kaachan deebi'a kaachina deebiftu amma yoon dubbachuu barbaade ani kun nama na kabaju hedduu jira kunoo isheen kunis nama kabajaati dubartiidha na bira jirti isinis dubartii manaa qabdu amma yoon haasa'e gaariin ta'u firaa dhiisaa haafuu ani balleesseera jedhe miti bakka. Balleessee tan beekna yaa jamaa boratu. Bakka nan balleessee wajjin ejje miti nan ejje bakka ishina dhiifama naa godhaa bakka. Gooftaa Yesuus Kiristoosiinis Phaawulosiinis namoota biraadhaanis jechaa turanii kanaafi ani anaaf waaqayyotu wal beeka miti. Kanaafi in ejjite utuun ejjuus mul'iseera ta'uu danda'a fiidiyechi yookaan utuun qaqqabuus ta'uu danda'a yookaan utuun dhungadhuu ta'uu danda'a. Amma yoo dhiifama naa gootanii na fannisaa kan shidhaa dhiisaa hin dubbadhu lakkii dhiisaa. Nama miidhama. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo akkuma sagalee kanarraa dhaggeeffatanitti namichi kun tajaajilaadha. Kan inni wajjiniin ejje yookiin immoo inni wajjiniin qabame jedhaa jiru kun sarraatanyaa yookiin hojjechuu namaati jechuudha. Isaayyuu waldaa keessattidha jechuudha. Safuudha rabbi namaa baasu kana. Kana maal jetture? Kuni waan dubbatan qabaare.